Intarteeymentii siilal yeroo ammaan tanaa hojiilee boonsaa biyya keessa biyya alaatti hojjechaa jiruun olaantummaa kan goonfate hojiilee bu'a qabeessa hariiroo hawaasa bal'aa cimsitu durdaran hulaasaa banaa godhuudhaan tajaajila kennaati argama filannoo teeysan kan yeroo maraati intarteeymentii siilal akkuma waadaa isiniif seenne har'as muuxannoo fi seenaa gootoowwan addunyaa kana keessaa tokko akka isiniif dhiyaatu nu gaafattan qabannee dhiyaannee jira. Isinis itti dhiyaachuun erga daawwattanii booda eenyu akka isiniif dhiyaatu yaadanuuf laadhaa. Hiriyoota keessanis affeeraa. Osoo gama kanatti hin ce'in sabiskiraayib kan hin goone sabiskiraayib gochuun nu faana ta'a. Siinan intartaayimenti walaloo seenaa wantoota ajaa'ibsiisoo addunyaa kanaa sin daawwachiisuun irraa barataa ajaa'ibsiifachaa bohaaraa akka yeroo gaarii dabarsitaniif ni hojjeta. Seenaan har'a qabannee isiniif dhiyaanne seenaa Arnesto Che Guevara. Arnesto Che Guevaraan bara 1928 akka lakkoofsa Awurooppaatti Arjentiinaatti dhalate. Maqaan maatiin isaa moggaasaniif Arnesto Guevara jedhama. Jarri Kuubaa waan baay'ee jaallataniif maqaa isaa gidduu Che dabalan. Che jechuun kan keenya jechuudha. Cheen maatii galii giddu galeessaa argatan akkasumas maatii walqixxummaa ilma namaatti amanan waan turaniif Cheen ilaalcha walqixxummaa dhandhamachaa guddate. Bara 1948 akka lakkoofsa Awurooppaatti Cheen yuunivarsiitii Boonaasaayir irraa ogummaa doktora wal'aansaa yookaan meedisiin eebbifame. Cheen garuu marfee yookaan lilmoo fi gaa'on isaa lafa kaa'ee dhiittaa mirga namoomaa addunyaa guute dhaabsisuuf abbaa fi abdii cunqurfamtootaa ta'uuf kutannoo daangaa hin qabne sammuu isaa keessa jiru fudhatee bara 1954 akka lakkoofsa Awurooppaatti barnoota siyaasaaf qabsoo kana itti dursu argachuuf gara Gaatimaalaa imale. Kuubaadhaa mootummaan abbaa hirree baastiitaa kuffisuuf dursa gamtaa hidhattoota Gorlis Castro mana hidhaa Meeksikootti wal bare. Cheen mana hidhaa Meeksikootti akkuma gadhiifameen dursa gamtaa Gorel Castroof xalayaa gamtaa Gorellaatti dabalamuuf barreesseef. Xalayaa Che Guevaraan ija shakkiin barreesse xiinxalee Castroon eeyyama kenneef. Kana booda guyyaa waraanaa halkan ogummaa doktora isaatiin qabsoo finiinsuun bara 1956 akka lakkoofsa Awurooppaatti mootummaa abbaa hirree baastiitaa lafaan dha'e. Dargaggoonni Kuubaas Che keenya jedhanii laphee isaanii keessatti galchatan. Cheen garuu qabsoon isaa ilma namaa hundaaf malee biyya tokko qofaaf waan hin taaneef ardii keenya Koongoo dhaqqabe. Hidhattoota mootummaa abbaa hirree didanitti dabalamee boodarra Boolviyaas dhaqqabe. Qabsoo finiinsee Boolviyaatti garuu waggaa tokko caala hin turre. Harka raayyaa mootummaa Boolviyaa seenee duuti itti murtaa'e. Cheen sodaa malee akkas jedhe. Namni qawwee koo kaasu hanga jirutti na ajjeestanis rakkoo hin qabu. Garuu du'aa koorra jiraa kiyyatu isin fayyada jedhee umrii isaa 39tti akka bara 1967 akka lakkoofsa Awurooppaatti Boolviyaatti ajjeefame. Qabsoon hanga wareegama lubbuutti. Barreessaan seenaa kanaa Siinan Huseen. Seenessaan Tulluu Naasir yookaan Jabal. Intarteeymentii siilal yeroo ammaan tanaa hojiilee boonsaa biyya keessa biyya alaatti hojjechaa jiruun olaantummaa kan goonfate hojiilee bu'a qabeessa hariiroo hawaasa bal'aa cimsitu durdaran hulaasaa banaa godhuudhaan tajaajila kennaati argama filannoo teeysan kan yeroo maraati intarteeymentii siilal.